Atu obboleeyyan keenya kabajamtoota jaallatamtoota qaqqaalii fi gaggaarii mi'arra appilikeeshina Poopoo laayivii isa jiru kana waliin ilaalla. Akkasii gaa obboleeyyan keenya waa'ee invaayitii ilaallaan isiniin jedhe dhiyoo tana invaayit akkamii goonaa kan jedhu duraan dursee appilikeeshina kanarraa jala kana waan abbaa shan takkaatu jira. Isii gurraatti gamaggaa harka mirgaa tana irratti uyne isa kana nuuf fide san booda invite isa jedhu kanarratti okay jennaa jechuudha. San booda invite now ka jedhu kana xuynaan mallee achi booda ammas isa kanarratti tuqachuu qabnaa jechuudha. Kanarratti hedduu namaaf deema jedhanii irratti okay jennaa jechuudha. San booda more ka jedhu kanarratti gad xuynaa jechuudha. San booda hanga inni nu dhufu ni eeggannaa jechuudha. San booda imoo keessaa qabnu tabanannee jiru irratti okay jennaa jechuudha. Akkasitti san booda nama barbaanne irratti sheer goonaa jechuu fedhu asirratti sheer godhaa fedhu bakka fedhe irratti sheer godhaa. San booda namni appilikeeshina kana daawulood godhatee hoggaanii fi linkii ta'e tana tuqatee appilikeeshina kana daawulood godhatee qarshiin siif deemaa jechuudha. Maal jechuu jira? Qarshii 16 fi saantima 8 argadhu jechuu jira nama invite godhee. Nama invite godhee harkadhu jechaa jira. Hanga ammaan tanaatitti nama 32 invite godheetiin jira jechuudha. Chaanaala kana like, share godhuudhaan gargaaraa, subscribe godhuudhaan gargaaraa jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.